nyaanne garaadha. share godha har'a ajandaan keenya ajandaa kabbaad no ilaalu Dr. Abduse. Aha na 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 jabaadhaati ijoollee warra dhiheenyatti shahaadaa qabatanii balatsagaa jiranuuf share naaf godha asnaa fida jabaadhaati share godha. wayyaa bareedduun talaa si yaadeera yaan talaa dafii naa kottuu sidoo kabadeen gala bareeda mucaananaa dafii naananaa namni seenaa hin jiru na fakkaata. share godha. siyaadeen qallooto dafii naa kottuuto iyyaase ahaa iyyaase rakaa siyaadee maaloo siyaadee rakaa dafteen deebitu kaa daftee galtaaree baala dheeshe maal dhageesse maal na yaaddu qalloo koo maaf na yaaddu qanyi sii sirbii boffee daalachaa as siqee sirbii dammee sobbee dhaabbata dammakkoo sobdee dhaabbata dammakkoo maal abbaasaa ta'e silkii kolkollee onnaata qanyi sii sirbii boffee daalachaa as siqee sirbii dammee sobdee dhaabbata boosa jawaale nu taa'uu dideera. mee share godha har'a ajandaan keenya warra dhiheenya kanatti shahaadaa qabate gara biltsiginnaa deebi'e waan adda addaa irraa dubbachuu barbaadna jechuudha. fakkeenyaaf kan nuti fudhachuu ni jennu al-Zubeedatul Yaasin kan jedhamtu Zubeedaa Yaasin kan dhiheenyatti shahaadaa qabattee gara biltsiginnaa deebite tokkorraa sababa kanaaf Dr. Abduseen immoo dhaamsa tokko dabarsuu barbaadu. fakkeenya isiin fudhataa jirtu irratti yaada isaanii dabarfachuu barbaadu. share godha. maal abbaa isaa ta'e naatullee ehee kolkollee. oh my god dide selkiinu maalumaaf dhuftee taal sagaltaare ijoollee kaameeraa uuma tokko jira isuma dhugumaa immoo waa tokko natti mul'ataan jiru annatti baala geeshee maala dhaaddu maal dhageesse akkanatti immoo haasofna gaa erga didee akkuma kanatti qabne haasofna. share godha. Dr. Abduseen abbaan dhugaadha hadhaa waan jabaa tokko dubbachuuf deemu jechuudha. biltsiginnaatu gaafa shahaadaa qabattee gara biltsiginnaa deebite hundisii shahaadaa gaafa qabattee kaate akka waan makkaan yookaan madiinatti intini jedhan wahitti bakka gaafuma dhaqanii biltsiginnaa ta'an ganda ofii dhiisanii biyya ofii dhiisanii dhufanii waan jarri ta'an jira jechuudha. share godha. warra intini jedhu share godha. oh my god hin gootanu taanaan garuu adabbii ajaa'ibaa kan dubbatti deebii hin qabne of jalaa isin yaafna jechuudha. hundi keessanuu share godha. ajandaa jabaadha jechuudha kun waan isin callistanii dhaggeeffattan utuu hin taane hundi keessanuyyuu share godhaati.
dubbii jabduu kana hundi keessan oromoon marti akka dhageessan wanti kun akka bakka nun buune isinirraa dubbanna jechuudha wanta kana baay'ee namaan taajjabe jechuudha baalageeshee Abdii Sa'id yaada keessan hundi keessan abdii hunda keessan ivaantiin ni ergama yaada keessan illee dabarfattu yaada kootis ni dhaggeeffattu waan ajaa'ibaati oh my god oh my god oh my god garuu wanti hammas nama 500 geessanutti dubbii kootin seenu hammasitti sheer godha hammas nama 500 geessanutti ajandaan keenya har'a warra shahaadaa qabatanii gara bilxiginnaa deebi'an dhumti jaraa maal ta'a deema maaliif akka jarri shahaadaa qabataa jiranu baay'een jaraa nuuf galee jennaan har'a isiniif ifaaf gochuu dhufne hammas nama 500 geessanutti nama 500 barbaada meerri namni kan qoodu edhume immoo warri feesbuukii jedha yoo duutanii jiraattan qabrii keessan gada fagaatu warri rafaa jirtanu caljittanii oh my god nattim tolu amma isin sheer gootanii jennaan namni baay'een seenutti dubbachuun idabbireኛል ምን መሆናችሁ ነው ቆይ ንቀት ነው ድፍረት ነው እንዴት ነው ሰብስክራይብ ማታረጉ ርዬ አባድር ብሎክ ተደርገያል በጌታ ስም ከዚህ ዓለም ትጠፋለህ ጭሉሌ ጀዋር መሐመድ ቆይ በቃ አቲ ጅኒ ሲሃለከፉ ሲንጀዱ መጋረጃዳን ሲሂዳኒ ሲገቱዳሲ de harra wanti nuti nama 500 nama 500 geessanu malee hin dubbannu maal isin iccitii jabaa akkana nama 200 irratti dhaggeeffachuu hin qaanfattanu yoo isin nama 500 geessan iccitiin jabaan waahii intala dheen gadda shaadaa qabattee biltsiginnaa taate sababa isin biltsiginnaa taateef har'a immoo biltsiginnummaarraa immoo karaa waa biraatti dhufte isiniif dubbanne jechuudha oh my god tokkoffaa Zubeedaa Yaasin nama danuu jira kan irraa dubbatamu Zubeedaa Yaasin hangafarratti kan isiirraa dubbanna jechuudha oh my god iccitii jabaan namni iccitii kana dhaga'uu barbaadde sheer godhe ofii jette maaliif biltsiginnaa ta'aa jiru gaafa biltsiginnaa ta'anii ka'an immoo garamitti of jijjiiraa jiru erga biltsiginnoomanii ka'anii kan jedhu oh my god 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 nama 500 irratti malee dubbadhuan hundi keessanuu isiniif ergama warri yaada qabdan yaada keessan har'a hamma sa'atii meeqa hamma daataan dhume jechuudha bilaash jedhutti inuma dubbanna isin affeerraa waan barbaaddan dhiyeeffattan jechuudha ርዬ አባድር በጌታ ስም ፈውሻለሁ ከዚህ ዓለም ትጠፋለህ guyyaa lama booda ati dhuftee miiseenjeraan abdu sheekiyya dhiifamana afgodhi wanti dheengaddalaa evii irratti naan jette sun hirribana dhowweera jettee kurrifattee akka dhiifamana gaafattu ammuma sitti muun barbaada warri abduseetti intini jettan hundi keessanuu yoo abdusee dhiifaman gaafanne guyyaa lama booda hundi keessan miiseenjeraan dhuftanii boossanii abdusee maaloo dhiifamanuuf godhi erga gaafa se xoqunuutii hirribni nu qabuu didee gurbaan Naayimar Fuwaad jedhan kun erga maraate bubbulee jira rabbiin kadhaafi ijoolleen namni 200 namni 330 kun gurbaan kun maraate dheen gadda mana Sheek Abdul Qaadir Momaal jedhan geeffame qoricha aadaa Oromoo dhugaa jira garuu yoo silkiin harkaa fuudhame bishaan gibeetti hin gala jedhee of cinqa jedhaa jiru isas asumaan du'aa akkasin kadhattanuu fi keessaan illee dhufee abdusse du'aa naa kadhachiisi jedhee natti boohaa jira jechuudha kunoo amma as jala deemee abdusse intinidha rabbiin isa haa fayyisu yoo intini jedhee Suluman dhumti biltsiginnaadha akka maraatanii dhumanu nan beeka waan ta'eef amma dheengadda erga qoricha aadaa Oromoo dhaqee dhugee bicuu foyyaahee silkii harkaa fuudhaa jedhee nutti himee ture jechuudha warra isa hidhanii jiranuun dheengadda argitaniittu waan inni dubbataa ture liiviirra bahee waa danuu dubbate namni maraate wamma barbaade dubbata Naayimar Fuwaad keenyaa yoo maaluu taane wajjin nyaanne dhugneerra rabbiin fayyaa kee guututti isaa deebisu habiibi ijoolleen namni 349 bareechaa du'aa kadhaafi imimmaan buusaati rabbi isaa haa fayyisu khaatimaan isaa badee hafuurra maraate jechuudha sanuu oh my god
sheer godha nama 500 irratti dubbatama jechuudha. Nama 500 irratti iccitii jajjabaa gabba. Tokkoffaa Zubeedaa Yaasin maaliif biltsiginnaa taate kan jedhu yeroo dheeraaf qorannoo dheeraa gaggeessaan ture jechuudha. Qorannoo ragaa qabatamaa Suudi Arabiyaa keessaa na qaqqabee Zubeedaa Yaasin jaallatteetuma biltsiginnaa taate moo dirqamaan kara biltsiginnaatti deebite kan jedhu qorannee irra geenye gaafa jennu ragaa wajjiniin malee maqaballeessaaf yookiin immoo waan adda addaatiif miti jechuudha. Rabbiin qabriisii keessatti biyyoo itti hatuulu amma erga duutee ji'a 3 deemaa jirti jechuudha. Biltsiginnaa ta'uun du'aan waliin caalu waan ta'eef erga duutee ji'a 3 guutti jaallatteen duune garuu intalli kun sababa isiin duuteef isiniif dabarsina yoo isin nama 500 600 700 geessan nama 300 400 irratti iccitiin jajjabaan akkanaa hin bahu. Ade warri kanfarii kee lippistiikii dibattee jettan አሁን ይሄ ሊፕስቲክ ይቀባል አብዱሴን ሊፕስቲክ ይዲባታል ሊፕስቲክ ሲነጎዱ ማለ ምን አይነት ሊፕስቲካሞች ናችሁ በእናታችሁ ዙቤዳ ያስነ ሴተን ሞከን ጅልባባ ከ ወጤ ካቴ ሊፕስቲክ ይዲበቴ ዱፍቴ አልহামዱሊላህ በጉማን ማልተኤ አልহামዱሊላህ የት ድቅልሾች ምን አይነት ናቸው በእናታችሁ ሞናይ ማርፎ አዴ ኤርገማራቴ እንትን ይጀደ ሰነነ ሲያጅሩ yaada koomintii jalatti barraa'u gaafa laalu of hin jibbaan annama laayiviirra waggaa 16 otuun hin nyaatin hin dhugin iyyaaru dulloomteetta gaafa jettan inni akkan muuxadhuu barbaadanii namni yoo hin dulloomne maal ta'a dulloomuun dirqama waan ta'eef amma haasaa kalaam tokko dhiisaatii durbummaa qabdu yoon jedhe sun rabbii walitti nama buusa waan ta'eef durbummaa hin qabne kan hin heerumte hin dahin yoo jiraatte jabaadha nafuusisaadha hiiknisaa durbummaa qabdu nafuusisaa jechuun waaqayyoo walitti nama buusa waan ta'eef warri hin dulloomte jettan durbummaa hin qabne kan heerumte hin dahin yoo jiraatte jabaadhaatiin natti fuudhaa otuun dulloomee waggaa meeqaaf gaafa baasuudhaaf hin deemaa jira waan ta'eef ka dulluma kootiis hin dhibin shamarran ammallee durbummaa qabaachuu baatullee deessee ilmoo hin qabne yoo jiraatte natti fuudhaa kanumaan wal biraa gal har'a nama 500 gahaa jirtu nama 500 seenaa jirtu ajandaa kana ni dhageessu jedhee amanaa ajandaan keenya har'aa kan ijoollee warra dheengadduma shahaadaa qabatanii kara biltsiginnaa deebi'an sababni isaan immoo har'a erga biltsiginnaa ta'anii ka'anii wallaggummaa yookiin immoo arsummaa yookiin immoo harargummaa ofirraa mulqanii jimmummaa fudhachuudhaaf jimmatti galuu barbaadanuuf maaliif kan jedhu shira guddaatu xaxamaa jira jechuudha. Maqaballeessiin nurratti gaggeeffamuudhaaf har'a akka waan ummanni jimmaa qofittiin biltsiginnaa deeggaruutti gaafa ergasii paartii kan deeggaranu ganduma ofii himatu wallaggummaadhuma ofiitiin leellifatu gaafa immoo biltsiginnaa ta'an jimmaan jedhaatii paaspoortii jimmaanaaf kennaa anarraan booda jimmaa jedhamee waamamuun barbaada jimmiyyee koo jedhaa na waamaa kan jedhu hundi isaanii nama baay'ee irraan dhagaye jechuudha. Kun maqaballeessii nurratti akka waan jimmaan biltsiginnaa ta'e jimma guutuun yoo biltsiginnaa taate achumaan jimmummaan sii kennamee paaspoortii fudhattee jimmatti galtuu wahii biltsiginnaa yoo taate jimmaan taateetta jechuutti fudhataa jirti jechuudha. Ummanni kun ummata maraataa akkanaatu sooshaal miidiyaa irratti maqaa nu balleessaa nuti warra goota ija barbaadaa halkaniif guyyaa irra badhamne hayyoota keenyaaf Oromoodhaaf iyyinu kan qeerroon biyya keessaallee biyyi isaanii jiraachuu dadhabanii kan akka Isaaq Zeenuu kan akka Taajuu Qoreedhaa ijoolleen qaqqaaliin meeqa jimmaan keessallee sababa mootummaa kana qeeqan qofaaf jimmaan keessa jiraachuu dadhabanii kan jarri Finfinnee jiraataa jiranuuf sababa jimmaan ta'uu dhabaniif utuu hin taane sababa biltsiginnaa ta'uu dhaban qofittiidhaaf jechuudha. Har'a obboleettiin keenya kabajamtuun jilbaaba uffattee as dhuftee lippistiikii diddibattee nu shawwadaa baate Zubeedaan sababni isiin har'a wallaggummaa ofirraa mulqitee jimmaan naaf kennaa paaspoortii jimmaa fudhadhee akkuma hawaa wallaggaa waggaa 3 walakka jimmattiin jaalladhee sanyii mootii ay jimmayyatti qambar qamboo jimmaa jettee wallaggummaa ofirraa mulqitee jimmaa ta'u malee jettee of ajjeesuudhaaf turte isiin kunis obboleettiin si hangafaa obboleettiin hangaftii hawaa wallaggaadha har'a wallaggummaa ofirraa mulqitee ifaan ifatti sababuma biltsiginnaa taate qofaaf paaspoortiin jimmaa naaf kennamuu qaba kun hin baasu
jimma biltsiginnaa kan deeggarus jira kan mormus jira jimma oromoodha malee kan biltsiginnaa miti gaafa biltsiginnaa taate kan itti paaspoortii jimmaa fudhattee jimmiyyee na godhaa maaloo firii amma hundi keessa waa biraa dhiisaatii akka isiin firee Zubeedaa Yaasin jedha rakkoo hamaa keessa jirti an dhiyoo kana isinitti meen ture an rakkoo sii kana hubadhee fi dheengadamii seen jiraan natti mattee jennaan imimmaan buusee tis jedheen booy gaafa duraadhaa Zubeedaa numa itti amanteetuma Dr. Abiyyi obboleessa kee mana hidhaa keessatti akka dararaa jiru kan obboleessa kan kee ajjeesee geessee gataa jiru mana hidhaatii gabbaasee ajjeesu kana ittuma amanteetuma deeggaraa jirta ummata wallaggaarraa niitoorkiin ji'a meeqaaf cufamee gaafa jarri cafaman utuu argitu akkamitti har'a abiyyi jettennaan abdu sheekiyya dhaan jettee haasa'uu dadhabde jettee harqitee gaafa siin boosu boo'ee kaa wajjinaan immoo hin danda'u gaafa shamarran boosee rakkoo siinatti matu maali Zubeedaa gurbaa tokko baay'ee tokkon jaalladha Suudi Arabiyaa akkuma dhufeennaan jette sanumaanii wal baree gubraa jimma ijoollee intani gaatiraati kanin laayivii wajjiniin jalqabes jireenyuma awwalaa maalummaa kan koo kanin kenneefi baay'ee tokko kanin jaalladhu jettee boosee bakka jaalalli wanti ni naman goone hin jiru gaafa ta'u baay'ee tokkon jaalladha gurbaa jimmaa kana otuu wajjiniin jiraannu wallollee adda baanee turre har'a garuu natti deebi'uudhaaf waan adda addaa dhufee haasa'ee waadaa nagalfate yoo ati har'a booda abiyyiin faarsitee maal jette akkuma duriitti wal jiniin deebinee jiraanna waan ta'eef har'aan booda si'i gabbahee maaloo koo jedhu arguun barbaadu waan ta'eef ati biltsiginnaa eegee haaddattee naara haaddatti ta'uu qabda jedhee waadaa galfate jechuudha achumaan an jaalalaaf jecha akkanatti kanaafanan shamarran yookiin dubartoonni bakkuma jaallatan waan jaalalleen jira ajaje ta'u jedhee yeroo baay'ee dubbadha jechuudha iccitii kana garuu keessaan boosee natti mattee jennaan boosee gaafasiin akkasitti natti mattu rakkoo hin qabu bakka jaalallee kan kee ati hin jabaata jaalallee ofiitiif jedhanii ofirraa waa hunda dhiisanii safuullee waa meeqa waan dubbatan ergasii dubbatti deebi'anii har'a abbichuu koo jaalalaaf jecha jechuudha waahii sanaaf yookiin siyaasaaf otoo hin taane fiqirii isii kan dura Suudi Arabiyaa keessatti jaalala irratti bartee durbummaa isaa fudhatu haa dhiisu maal hin beeka gaa kanin awwala wajjiniin waal intinii jechuu jalqabees isa naan jette waan ta'eef otuu sanaan teenyuu har'a gabbaatee jimmiyyee koo jedhaatii nawaa jimmittii koo jette isaa yoo wallaggu anarraan booda wallaggummaa koo ofirraa mulqe jimmatti galuun barbaada jette jechuudha an jaalalaaf jecha shamarran gaafa siin ganda ofii mormitu dhugaadha shamarran bakka itti heerumtee waamamuu qabdi ganin jedhee duraanis dubbadhe sababuma kanaaf jechuudha ittiin murteessinaa ijoollee warri biltsiginnaa ta'an bakka jaalalleen jaraa jiru hundi jaraayyuu akkas ta'u jechuudha hin boo'inaa warrina wajjiniin sababa sii rakkoo sii hubattanii boo'aa jirtan har'a isiin artiistii aalamiin si badhaasee wajjiniin hiriyaa taate sheerii wal goote isan umurii kanaan heerumtu carraa siitti fayyadamuun gaariidha namni yeroo kanatti umurii 36tti jaarsa argateetuma jaarsii argamuun waan guddaa waan ta'eef ittiin murteessinaa nu abaarti ammoo tu nuti sababa siyaasaatiif jaarsa kee kana dhiisuu qabda sababa siyaasaatiif jaalallee kee kana isa waggaa meeqa Suudi Arabiyaa keessatti wajjin dabarsite har'a sindeeffadha jedhe kana siyaasaaf jecha dhiisi yoo jenneen heeruma dhabdee yoo kaate nu abaarte nu qombuu dandeesse nus heeruma fuudha malee nu hambisuu teessi waan ta'eef itti duultanii Zubeedaa Yaasin biltsiginnaa taate jaallattee miti jechuudha fiqirnoo bakka as gaddadhaati sheera godhii dhaggeeffadhu waan adda addaati kun icitiin jabaadha waan ta'eef yoo nuti amma akkasiin jaalalleesitti hin heerumne goone bornu abaarti siyaasaaf jecha jaalallee kootti adda na baasteette anaayyuu yoo na abaarte ana fuudha malee na hambisti waan ta'eef Zubeedaa Yaasin garuu isa jimmatti dhufte har'a jimmittii koo jedhana waamaa jette achumatti hawaa wallaggaa wajjin fixadhu biltsiginnaa taateef jimmummaan siin kennamu dhugaa si himna jimmaan biltsiginnaanis jira namni
biltsiginnaan taanes jira jimmaan keessa. Sababa kanaafu akka waan jimmaan hundi biltsiginnaa ta'etti paaspoortii biltsiginnaa achuma biltsiginnaadhuma keessaa fudhadhu malee jimmaan biltsiginnaa gochuudhaaf hin yaalin jechuun barbaada waan ta'eef. Ergaa kan keetis ijoollee ilmaan Oromootiin haa dabarsi jettee dheengaddamii isheen jiraan boossee natti malte kunu har'a siif dabarsee jechuudha. Feesbuukiin irraa adabamee jennaanin callise dheengadda boossee isheen jiraan natti machuun. Namni biyya ofiitiif hin taane dhugaadha. Dura yoo hammamuu paartii akkamii deeggarte har'a ati wallaggummaa kee ofirraa mulqin. Anta akka jimmaan kan koo ofirraa mulqeen beeku dhugaan isiniin jedhaan. Jimma Abbaa Jifaar ilma sanyii mootiiti jedheen ittiin boona. Atillee biltsiginnaa deeggartullee wallaggaadha. Wallaggaa biyya gootaa. Biyya jaalmarroodha. Akkas. Kotto Abdii Sayid iccitii jabaa of harkaa qabdana fakkaata. Feereetiin yaada kana itti naaf deeggartamoo naan deeggartu kan jedhu mee namni sheer godhaa jirtan cal jettanii afaan bantanii hin jedhina. Boohi na godhaan gaafa shamarran jaalallee jaraatiif fireendii yookiin tabbaba viidiyootiif paartii jaraa jijjiirratanii lubbuun koo fidaa keessiifa ta'u abbichuu koo jedhanii boohan yaasaazineenyaal baqaami gaddisiisenyaal. Gaafa jimmaan har'asitu fireendii si wallolte waan ta'eef gaafa immoo har'a jimmummaan naaf kennamu malee jettu fireendii fi kan araaramte jechuudha. إن الخزب حرام ولو كان قليلا جتون قاف جمرة تدون تسبب فريندين سي جبه فأكوان جمان إير جمان ملون إسي جبه الرفساتور أباجي فارل لك أبريكي ستر الرفساتور تنتلكون ربي رسيد آفاديسو جنة دعاي كدنا وكنا بدوين قاف مو فريندي سيتين أرارمتو ولا جمان الرا ملك أمومالي أن جمان تأمالي جبته طهارة تعرفتا نقباجي راجب قاف جال الليكي ولو تجمان الرفسا gaafa immoo jaalallee keetiin araaramte akkamitti ayhoonin Abdii Sa'id ergadhu sheer godha gaafa jaalalleen kan kee inni jimmaa sun si wallolu jimmaan dhiirri siillee hojjechuu hin dandeessu dhiirri jimmaa kashilabbeedha jettee nu arrabsaa turte. Abdisheen baay'ee gadde gaafas sababa dhiirri jimmaa tokko shamarran wallaggaa tokko fuudhee hiike. Akkamitti duulli kun waliin dhiira jimmaa irratti gaggeeffame dhiirummaan irraa mulqama jedheen gaabbaa ture har'a garuu dhiirummaa isaas mirkaneeffatee gurbaan keenya. Zubeedaa yaasin kunoo naqabaa nagadhiisaadhaatti koominti jala. Zubeedaan an har'aan booda biltsiginnaadha jimmatti malee ni rumu. Oh my god bakka biltsiginnaa kan jimmaa gootaniitti jechuudha. Maali biltsiginnaan kan dheengadda waraqata intini footoo Abiyyi Shimallisiif intini baadhatee jiru Arsii keessa. Eessa keessa guutee jira biltsiginnaan? Harargee keessas biltsiginnaan baay'ee jira. Wallaggaan keessas biltsiginnaan ni jira. Maaliif jimma irratti xiyyeeffachuun barbaachisa? Anaafuyyuu hundi keessanuu iccitii kana bartanii fi akkasin dhiiruma gootanuuf abdii guddaan qaba. Warri sheer godhaa jirtan sheer godhaa. Warri sheer hin goone immoo sheer hin godhina. Warri immoo sheer gootan sheer godhaa. Dubbiin jabduu dhaka. Wallahi baay'ee tokko mokkorinaan jedhaa jirta shabaqaa keenya fakkaata abdii. Didee jira ofirraa na dhiitaa jira. Dideera kan kee mee kan nama biraa warri ivaantii argataa jirtan. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Yaa Abdul Sheekhiyya, oh my god, oh my god, oh my god. Zubeedaa yaasin kana affeeruu laata. Dhuftee mormiti immoo wallahi la'oofin kan sababa jaalallee kootiitii miti kan hin wallaggummaa ofirraa mulqe. Jaarsa koo walitti deebi'uun haraamamu. Maaliif biltsiginnaa taatare jaarsa kee jaalladhu itti deebi'i
Biltsiginnaa deeggaruun dirqama moo sin hiika yooti biltsiginnaa ta'uu didde siin jedha. Kunoo siinuyyuu fixxe jaarsa kootiin walitti deebi'uun haraama moo jedha. Laa kun haraama miti. Naziir Nuuraa ankee immoo asumarra naaf hin jiru sin affeera jedhee oh my god kan abdiis otuu dhakaan keenya daakee keessa malee dhakaan daakuu otuu gara aankoosi yaade kan kee malee nama yaadu kan tamirii immoo dhiisa tamiriinis gadda wahii ji'a tokko dura duute siinis duu jechuun du'anii biyyoon namarra deebi'u miti bara otuu jiranu kaayyoo ofii dagatanii oromoo mana hidhaatti dararamu dagatanii achi deebi'u tamirii dikkoon keessanii na baarina isiin goota tamiriin goota baay'ee jaallanna isii yoo nu abaarte illee nu balleessu waan dandeessuuf tamirii nu jalaa hin tuqina tamiriin yoo barbaadde biltsiginnaa haa taatu yoo barbaadde paartii aabinitti makamtu isii akkuma kabajneetu keenya isiin kabajamtuu namaati tamirii keenya ati nuuf jiraadhu yoo akka carraa ta'ee intirii jenne mucaa keellee fuuchuu waan hin danda'uuf sinan kabaja waan ta'eef garuu kan Zubeedaa dhugaa jirtu gadi baasnee dubbachuun dirqama waan ta'eef tamirii tokkoon keessanii arrabsinaa waan barbaadde deeggaruu mirga guutuu qabdi isiin bareedduu buskutii ho'itisee ስለዚህ ተምሪ ati addii koo jalan jirtu akkamitti si galcha qoy na galchi jedhaa jirti qoy ani fati hoo nanii koo na otuu wal jaallannu bareeddoo nanii koo si jaalladhee narratti boondu ምን አይነት አንድ አይነት ሶስት አይነት ናቸው ወር ኢቫንቲ እርገታ ጅርተን ሁንዲ ከሰኑዩ ኢቫንቲን ከሰን ነተ ሙለታን ጅሩ ዋንተ ለፋ ደብሳቲ እርገታ ያደ ከሰን ደበርፈዳ ዶክተር አብዱሴን namni senjera naftani rakko keessa natti mattanii waasaappiidhaan boosanii natti mataa jirtan an isiniif maxxansuu hojii kooti waan ta'eef wama tokko sodaatina Zubeeda atillee baga jaarsa keetiin nagaadhaan walitti hin jedhu. Tamiriin aaddii koo jalan jirtu ta'ee maal hin beekaa asii akkan erguuf hin jiru jechuudha. Nama tokko barreessaa jiru kana jaalladheeraa bareeddoo jalaalli kee nama maraachaa akka akkamii gooyyanaana. Zabaa awwal zeebaa awwal meemee eenyuun hin galta shamarran erga dhaame shamarran sagalee keessan asirratti isin janajjanna. Shamarran muudii inni gabaachuu warri bori biloo jettan hin ergatina. Shamarran muudiin galuuf qofa ittiin ergadha ibaanti. Jaalladha mareekoo dafii na deebattooti jaalladha. Mee warri lakkoofsa tokko barreeffataa jirtan amma seenseesisuudhaaf qophii xumuree waan hin jiruuf ergi ibaanti jettee ijatti babaasaatti tamrush haadha mucaa maaliin jedhama amma jiru soddaa waliin jedhamu soddaa miti mucaa si waan hin fuudhuuf tamirii baay'een jaalladha waan kabaja. Akka dhakaan keenya daakuu. Anggaraan koo suma yaada numa yaada. Dhahaa qoreetii ergeetiin jira Abiibii. As deebisi kaabee aboo dhugaa jirtu irraa dubbanna waan ta'eef harri ajandaan keenya waa'ee siyaasaa miti. Dhugaa jirtu garuu dubbachuun siyaasa caala. Yeroo hunda siyaasaan wal jechuurra waan dhugaa walitti himanii dubbachuun bareeda jechuudha. Ijoollee shaadaa kan qabatte balassagdee. Waliif malee maal gabnaaree bareedduu koo dafii kottu siin jedhaare. Si jaalladhaa naa kottuuti sirban baasa jedhetan sagalee koo kanaan yoo sirbee shamarran baay'een du'uu dandeesse jaalalaan jechuudha. Angaruu sagalee bareedaa kanaan sirbee shamarran ajjeesuun cubbuu natti ta'a waan ta'eef alzafnim nattaaf booda maaliif anarraa gaafatama sagalee bareedaa kanaan
sirbitee shamarran baay'een kukkuftee gaafa jettee ለምን ትጠየቅበታለህ አብዱሴ እውነቴን ነው sagalee koo kanaan yoon ka'e amma sirba ajaa'ibaa bareedduu koo naaf jettaaree dafii dubee dakeetis didebboo aba ummanni abaaramaan kun akka ani vaayintii namaan goone godhe zubeedaadhaan itti dhiitee jennaan firaana dhiite waan ta'eef deeggartuu abbichuu maaf qayyinatti kennitiin talli jiru saalihaa binti yaasiin allahu akbar haangaariidhaan fuula na balleessite oromticha raayyaa dubbisi okay a'udhu billahi minash oromticha raayyaa raayyaa jedha maqaan isaa hin bareeda garuu arraba ajaa'ibaa nama arrabsa kun maal kun min aynat noogin oh my god wallahi ani migarmay wallahi ana baay'ata qona sin jaalladha shamarran biyya arabaa kun caaltuu harar kana tiktookii irratti malee asirratti takka isiidhaa irraa itti namaa seentee dubbattuun argine tiktook laay aandinyaa naat akkuma asirratti namni oo diimaa dhoqqee jirti gaddaam shut jaalallee koo dafee natti kootu halkan guyyaa si yaade dhaboontuu bay ati profaayiliin kan keeyyuun ta'u akkan si jaalladhu duruu beeytaa na bareeddutti tiyaa jaalallee koo dafii kootu siin jaaladha akka garaa shabaqa xaabaan wallahi isin hariiruuyyuu isiniif yaaleera lamlam abdallaa ati immoo dhalaadha moo dhiira laata yaa gooftaa koo hudduu achi garagal jedhee dhaabbatti dhiiraan salab jetti a'uudhu billahi minash shayxaanir rajiim maqaa afuura qulqulluutiin ifatamee rukutan meemeera di'uu kanaaf hangalcha rade profaayilii abiyya kana jedhee irraa qaba yaa rabbi gooftaa koo nu nassafaja teessifnee jirra dhukkee nurraa kaasa ta'ee waan inni dubbatu hin beeknu ittuma nayna haadha si bilcha gennaas dirreen keenya dirree freedom kan jedhamu beektu nama hundaafuuyyuu banaadha jechuudha. Kan nu arrabsuu dhufuufis ni affeerra, kan yaada kennachuu dhufuus ni affeerra, hundumaa ni affeerra waan ta'eef lakkoofsuma tokko qofa barreeffadhaa. Warri bilchaginnaa deeggartanus, warri saba keessanii sagalee taasanus hundi keessanuyyuu Dr. Abdusee Abbaa shamarranii amma shamarran nurkaa yaatee dhumtee jirti waan ta'eef maqaa kana ofirraa jijjiiruuf jechuudha. Warri Abduseen Abbaa shamarraniif jettan Abduseen amma ofirraa mulquuf deema maqaa kana. Shamarran nu jalaa heerumtee dhumtee waan jirtuuf abbaa shamarranummaa irraa ofirraa mulqinee jirra jechuudha. maal jette Zubeeda? Zubeeda yaa singalcheera yaa Rabbi yaa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Har'a falmii ajaa'ibaa asirratti gaggeeffamu namni kumni sadi seenee sheer gochuu qabu. Ofirraa dhoofte malee falmii ani Zubeedaan asirratti gaggeessuudhaaf qophii xumurree taane osoo argitanii hundi keessanuu maalammanni ammas maalammanni ergii torbii taate wal argaanii maalammanni wallagganaan jennaan maalammanni baddaa bunaanse maalammanni waldhabnanaan jennaan maalammanni qadaa du'aanse alaana laana 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 alaana laana 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 alaana laana laana neneni Alanaalaan bakkee keessa ciise alanaalaan awwaa kee barbaadue alanaalaan laphee keerra ciisa alanaalaan lapheerra ciisanii alanaalaan attamiin dhiisanii alanaalaan abbaan kee na deemu alanaalaan bakkee keessa ciise alanaalaan awwaa kee barbaadue
Alan simmaxxaneen ciisa. Alan maxxananii ciisanii. Alan attamiin dhiisanii. Alan. Wai adammoo bakka fataa na godhaa jira waan ta'eef. Alan sololiyaan dhalte. Alan bosoqa jaalatte. Alan basaqna haa godhu. Alan morma kee jaalatte. Abeet abeet abduseen kun sagaleen isaa ajaa'iba bara. Wai sagalee koo kanamu wai sagalee koo. Alan asiin gadi buute. Alan gadiin fagaatini. Alan maal narkaa badee sin jaalladha sin jennaan garaan jabaatini nanaanani. Alan wallagga naan jennaan alan baddaa bunaan se'e. Alan wal dhabna naan jennaan alan qadaa du'aa se'e. Simboo jihaad ajaa'iba akkamitti liivii koo waggaa 26 dhugeen jedhee dabarse takkaa dhaggeeffadheen beeku. Kunimmaa niqatiidha waan ta'eef adabbii ati yeroo dhiyootti adabamtu kanaaf kan itti gaafatamu nam tokko abdusee otoo hin taane si'uma jechuudha. Dalagni amma akkamii isinitti tolee jira? Isiniif adabalamu? Na. Hamba beesi jibbeera na. Abduseen silkii itti galuuf deema. Abdusee kiyyaa jedhee nama naa sirbu tiiktookii keessaa yeroo dhiyootti nan barbaade jechuudha. Shamarran lama sadan tokko tiiktookii keessatti abdusee kiyyaa siif jedhee kilooreeksii dhuguun kiyyaa waan hin oolle jaalala keetiif abdusee kiyyaa jettanii naa sirbuu qabdu jechuudha. Tiiktookii keessatti namni sirba kana naaf sirbee carraa miiseenjeraan dubbifamuu qaba jechuudha. Shamarran tiiktookii keessatti amma abduseedhaaf sirba nama jedhee ka'e. Abdusee kiyyaa ansiif jedhee kilooreeksii dhuguun kiyyaa waan hin oolle an jaalala keetiif yoo isin jettanii tiiktookii keessatti akkasitti naaf sirbitan asumaan miiseenjeraan isiniif dubbifama jechuudha. Carraa miiseenjeraan dubbifamuu argatu. Doktor Abduseen akka qaalii ta'an hundi keessanuu ni beektu of jajuuf otoo hin taane nama miiseenjeriin qanii tokko salaamataa nama jalaa hin qabne ofitti boonee jiraatu Doktor Abdusee qofan arge jechuudha. Kabbaad ሰው አንድ ቀን በሚሴንጀር ከሴቶች ጋር የማያወራ dhiira malee nama miiseenjeraan salaamataa shamarran hin deemne haji nabiyyaa jechuudha. Rabbiin ballee umurii isaa dheeressu doktora keenya kan miiseenjeraa yoo shamarran kumni itti barreessite salaamataa iyyuu jalaa hin qabu. Bakka maaliif doktora kabajamaa yoo dhiira ta'e malee shamarraniin takkaan miiseenjeraan salaamatuma jalaa qabee dubbatee hin beeku jechuudha. Dhugaan isiniin jedhu. Amma kanaafuu shamarran tiiktookii keessatti abduseedhaaf sirba nama jedhe baaste ulaagaa amma sirriitti sagalee bareedaadhaan. Abdusee kiyyaa bareeda kiyyaa siif jecha kilooreeksiin dhuguu kiyyaa ayyooti diddee of ajjeesuu kiyyaa jettanii sirbitu jechuudha. Kanaafuu akkanatti sirbitanii miiseenjeraan dhuftanii haay doktora keenya kabajamaa. Abduseetiyyaa yoo jettan haay እንዴት ነሽ ደህና ነሽ jedheetan si keessummeessa jechuudha. Sanaan immoo sagalee boo'ichaa wayitii dhuftanii abdusee kiyyaa jettanii yoo hin boosan ta'e yoo isin makaroona fudhattanii miiseenjeraan iyyitan isin jalaan deemu. Sagalee bareedaa sirbuu qabdu jechuudha. Abdusee kiyyaa jettanii sirbuu qabdu jechuudha malee zimma bilaachuu zum jettanii tiiktookii keessa seentanii sagaleedhuma hin jirreen jettanii yoo boosan taaziyaan laksoonu. Silazii carraa namni isinii kenne sagalee bareedaa yoo qabaattan tiiktookii keessatti
Suuraa Abdusee baadhadhaati. I will love you jedhaati gaaf sirbaa. Carraa kanatti fayyadamaa sirbaa. Zifanuu hin marraqallaacha. Isa immoo of jajja jettan dhugaadha isiniin jedha. Meeseenjeraan Abduseen na janajjantanii namni beektanu mee kottaa quba baasaa. Takkaa meeseenjeraan nama tokko ergan feesbuukii fayyadamuu jalqabee qubee A jedhu barreessee hin beeku. Yoo salaamanni naan jedhame wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhumee bakka. Sanaa dhala meeseenjeriidhaan lubbuyyee koo yemee kiniinii garaa viidiyoo as naa qabii ol naa ka'ii achi naa ka'ii takkaa nama akkasiin ta'e. Alhamdulillah nama meeseenjera jedhamu kanaan hin janajjaniin jaarraa digdamii tokko keessa Abdusee qofa argine jechuudha. Igarmaan istii ani Abduseen janjinyaallo Abduseen na janajjane meeseenjeraan kan jettu kottuutii na sobsiisi. Inni tamaamanaallo baraase nama akkanaa jechuudha. Kabajamoo Doktor Abdusee jaarraa digdamii tokkoffaa zabana uummanni meeseenjeriin halkan sa'aatii 6 hanga sa'a 8 walitti boohuu keessa. Yoom si dargine irra nan qabu uummanni gangalatee boo'u keessa isaan garuu meeseenjeraanis ta'e vaayibaraanis ኢሞ takka silkii koorrattuu gadi buusee hin beeku. Lamin inni የፖለቲካ ሰው ነኝ waa'ee siyaasaa feesbuuk irratti dubbachuudhaan yeroo qabaadhe yoomin jinjanaadhaaf hin tiriyan. Warri na arrabsa kun maaf na arrabsaadhaaf. Wai warra na arrabsa dhiirota bulguu qoosaa hin beekan dhiironni nama arrabsan kun shamarran illee isin caala qoosaa beeki qabachuu beeki muudiin hin galaaf dhiirri bulguun garuu nama arrabse maalis rabbi yaa rabbi sina qajeelchuuf warri nama arrabsatan mee isin meeseenjera keessatti boohuu isaatti akka Abdusee kana meeseenjeraan dubbachuu isaa tiktookii keessaanis hai lubbuyyee yennee qonjoo Salfadde dhugaadha bara meeseenjeraan takkaan tiliga. Warri quba baasaattan Abduseen na janajjaneera jettanii baasaattu moo annama sobo jinniin isinitti agalu warri na abaartan. Maadii taakkalee anchi lija. Akkam Abdusee kabajamaa kanaan siiniin siifin sirbu jettaan. Bakka ati hin taatu jechuudha. Abduseen faana si waliin jira jedhaa sirbaa yookiin immoo si wajjin jirra. Nuti kan akka Maashoo, nuti kan akka Aishaa, nuti kan akka Samiiraa si wajjin jirra jedhaatiin haa sirbaa. Yookiin akka jedha akkuma dheengaddaa kan akka Caaltuu isaanii faasi wajjin jirti. Kan akka Taayyee Danda'aa faasi wajjin jira jedhaati. Yoo akkasitti sirbisan kan akka Caaltuu faasi wajjin jirti Abdusee keenya. Ibrahim bulook tadargiyaan nama arrabsu waan inni nama arrabsuuf waan hin beekneef inuma bulook na callesne nutis waan bulooknuuf waan hin beekneef warra nama arrabsu bulookuma goona nuti warra muudiin galee fi iddini jedhu habashannaan wantin dhufe farra ajandaan koo waa himma ijoollee indinii turte dubbannee fixne kaane karaa qoosaatti deeceene ijoollee keenya bashannanaa cal jiraati. Mee Abdusee dhuma qanii tokko meeseenjeraan janajjaneera namni jettan mee fida an ittiin qaxxaama ittiin adabama dhugaan isin jedhe qanii tokko meeseenjeraan an namni shamarran janajjane waggaa 5 waggaa yoo bicate waggaa 7 deema takka meeseenjeraan haa jedhe shamarran janajjane namaan hin beekne ofitti boone kabbaad sa'u maalata namni of hin faarsu jetti uummanni ana faarsaan jiru muudii qabeen kolfaa jira ijoollee of jajuun beeku.
Eh, warra bisseeqanii tokko meeshenjeraan jana jennee beeknaa jettan kottaa kamee na sobsiisa yookiin kooppi godhaatii iskiriinshuutii godhaatii maxxansaa. Ay, bakka waan ta'een isin affeeraayyuu qayyaame.